Ergaa Phaawulos gara Filemoonitti erge. Nagaa. An Phaawulos Kiristoos Yesuusiif jedhee hidhamee utuun jiruu, Ximootiyoos obboleessa keenya wajjin gara Filemoon jaallatamaa hojiittis hidhata keenya ta'eetti, akkasumas gara obboleettii keenyaa Aphoofiyaatti, gara Arkiiphoos isa wal'aansoo keessatti hidhata keenya ta'eetti, gara waldaa mana keetti walitti qabamuuttis kana caafuu kooti. Waaqayyo Abbaan keenya, Gooftaan keenya Yesuus Kiristoosis ayyaana nagaas siif haa kennu. Jaalalaaf amantii Filemoon. Yeroon kadhata koo keessatti maqaa kee dha'u hundumaatti Waaqayyo koo nan galateeffadha. Jaalalaaf amantii ati Gooftaa Yesuusiif warra Waaqayyoof qulqullaa'an hundumaafis qabdu dhaga'eera. Wanta gaarii ta'e nu keessatti Kiristoosiif hojjetu hundumaa hubattee, hojii amantii keessaa hirmaachuu kee caalaa akka mul'iftuuf nan kadhadha. Yaa obboleessa koo, ati warra Waaqayyoof qulqullaa'an garaa ciibsiteetta. Kanaanis an jaalala kee keessaa gammachuudhaan jajjabina baay'ee argadheera. Gaaffii waa'ee Oneesimoosiif gaafate. An waan gochuun siif ta'uu si abboomuudhaaf karaa Kiristoos ija jabinallee qaba. Garuu an Phaawulos jaarsichi ammas Kiristoos Yesuusiif jedhee kanan hidhame jaalalaaf jedhee si gorsuu nan fedha. Waa'ee ilma koo Oneesimoos isa an mana hidhaa keessa taa'ee abbaa ta'ee fi sin dhageessifadha. Innis dursiif dhimma kan hin baafne ture. Amma garuu siif anaafis dhuguma dhimma kan baasuudha. Isa deebisee gara keetti ergeera. Garaan koos isa duukaa dhufeera. Anillee wangeelaaf jedhee yeroon an hidhamee jiru kanatti qooda kee akka inni anaaf hojjetuuf of bira tursiisuuf yaadeen ture. Garuu hojii gaariin ati hojjettu giddiidhaan utuu hin ta'in fedha garaa keetiitiin akka ta'uuf yaada kee duuba an waan tokkollee gochuu hin jaallanne. Tarii yeroodhaaf sirraa gargar ba'uunsaa yeroo hundumaa ati akka isaa wajjin haftuuf ta'a. Si'achi akka obboleessa jaallatamaa isa garbicha oliitti isa fudhadhu malee akka garbichaatti miti. Anaaf iyyuu erga akkas jaallatamaa ta'ee siif immoo namummaa isaatiin Gooftaattis attam caalchisee siif haa ta'u ree. Ammas an hidhata kee ta'uu koo kan yaadu erga ta'ee ana akka naan simattutti Oneesimoosiinis simadhu. Inni waan sitti balleessee yoo jiraate yookiis gatii yoo isarraa qabaatte anatti lakkaa'i. An Phaawulos gatii isarraa qabdu siifan baasaa jedhee kana harka kootiin caafuu kooti. Kana malees oolchaa kootiif akka ati ofii kee gatii gootee anaaf baasuun sirra jiru sitti himuu ana hin barbaachisu. Egaa yaa obboleessa koo, maqaa Gooftaatti dhimma kana anaaf raawwadhu. Kiristoosiif jedhiitii garaa na ciibsi. Waan an sitti himurra caalchiftee hojjechuu kee beeka. Abboomamuu kees amanadhee kana siif caafeera. Achumaan immoo kadhata keessaniin Waaqayyoo isiniif na kenna jedhee waanan abdadhuuf iddoo buufataa anaaf qopheessi. Gara dhumaatti nagaa dhaamuusaa. Ephaafiiraas maqaa Kiristoos Yesuusiif jedhee ana wajjin hidhamee kan jiru nagaa siif dhiyeessa. Maarqoos, Arisxaarkoos, Deemaas, Luqaasis hojiitti hidhata koo kan ta'an nagaa siif dhiyeessu. Ayyaanni Gooftaa keenyaa Yesuus Kiristoos hafuura keessanii wajjin haa ta'u.